qaadota ammaatiif wanti isin dhaamtan wanta isin garteetiin hin taatan kanarraa akka isaan barataniif wanti isin dhaamtaniif maaltu jira? Qaadota ammaatiif wanni dhaamu namni dhufu kun marti haqa qabateen dhufu qulqulleeffachuun dirqama eessarraa intala takka fudhatee torban bira teettee ji'a teettee ji'a lama teettee hagaraatti baattee faatu ta'u ulfooyte faatu dhufeet ani manuma kiyyaa dhufe manuma abbaa kiyyaatti dhufe uma takka illee hin qabu maaliyyoodha jettee nama sobdi bakka kanatti of eeggannoon guddaan qaadota ammaa kanarraa eeggama. Amma waan naqunname san keessatti kaareefu bira tareetu jira. Sun maali inni abbaan walumaan ega fudhatanii jedhaniin duuba araaramee waan silaa abbaati jedhee birrii fudhateet qaadii bira wayita dhufee jedhe ammuma kana mana kiyyaa fidee dhufaa jette. Akka ani itti deemee deebi'i waan san irra itti gahu mee isin bayaa jedheeni namni wanni kun ima beeksisa warri wal fudhatee duraan waliin wal fudhate kun wayituma wal bira teessisanii jedhan daawwiin isaan itti wal daawwataniif akka isaan itti wal laalan yoo hubatanii jedhan namaa gala. Ani abbootan bayaa jedheeni mucoolee of bira teessisee ijoollee bultii kan ijaarrataa jiru isinii yoo dhamaan sirna qulqulluudhaan nikaa hidhattanii jettan ilmi keessanillee ilma qulqulluu isinii taha deebi'iti rabbi biratti illee qulqullummaa argattan. Yoo immoo sobdanii har'a qaadii sobdanii rabbi bichaas arga ka itti deemtan taate ilmi isinirraa argamullee diqaalaa waan tahuuf bultiin warri keessan bultii keessaniif homaa isiniin godhu qabrii adda keessan galtanii mee akkam jirtan jedheenii wayita gaafadhuun ay egaa wal fudhanne ji'a 3 ji'a 4 jedhanii kanaa himantu jira. Wanni akkasiisuun warra ammaa kanallee qunnamuu waan danda'uuf awwaluma isin sammuu rabbi isinii kenneen xiinxallaa gootanii qorannoo itti jabeessitanii qorannoo saniin irra gahuu dandeettanii. Maaliif jarri hin beekanu wanni zinaan kun waan akkanaa nama godha maaliyyoo kana hin beekanu fedhii isaanii bichaa geeffachuu waan barbaadaniif achirratti immoo isin maaltu nuun gahe jettanii yoo kadhiiftan taate garuu isin zaahira kana deemtanii egaa abbaan akkana jedhe egaa haati akkana jette jettanii maasiyaan nun dhaqqabullee yoo jettan taate jarri sun garuu azaabatti waan deemtuuf azaaba isin itti deemtu sanirraa daadayuun isin irratti dirqama waan ta'uuf haga dandeettaniin akka qulqulleessitanii yaada jedhu kana dabarsa. Hangam turtan urgaa qaadummaa gadhiiftanii gara mana mariitti dhuftanii hangam turtanii jirtan? Mana marii wanni kana ka amantii kana mana marii wayituma qaadiin ta'in durallee keessa jira. Sanuma geeggessaa ture. Egas dura taa'ummaadhaan akka aanaatitti illee hojjetaa ture. Waggaa 7 ammallee godina irratti hojjechaatii ture. Egaa qaadinnetumarra isoo jiru jechuudha. Egas warra waliin hojjennu san egaa haaromsi karaa qaadotaa kanaan haaromsi dhufee jedhe immoo wayita duraan hojjetu keessatti qulqullummaa qaba. Nama kennan miine nama kennan dhiibne inni warra amma hafi kana keessatti illee hafuu qaba ka jedhuun ulamaa'in baale bakka tokko walitti bahee wayita mana marii kana ijaaratu anatu warra duraanii san keessa ofitti na hambisanii isaanuma keessa jira jechuudha. Haga ammaatti kama godinaa san keessa ture. Haaromsa kana keessatti illee isaanuma keessa ture. Ammallee immoo hedduu dhihoota na ta'aniiti manni magaalaan lamaan walitti guddatte wayita jedhan warri magaalaa kunillee kan magaalaa tana keessa nu oolu jedhaniiti achi nu dabarsanii jiranii. Amma bakka lachuu dhaabataa jira garatti goruu hin beekne kan mana marii godinaallee nattuu rarra'a. Kunillee immoo haarawaa itti deemaa jira. Haga silaa hojii diraa hin jenne lamaan isaatirraa haga silaa dhaabataa jira. Kamtu injifatee na fudhataa addaan hin beekne. Lamaanuu hin dandeettanii. Haga san keessatti. Akkami ustaaza isin umrii tana keessatti hanga dabarsitan kana keessatti wanni isin hin dagan mee wanta akkamiiti? Wanni ani rabbii kiyyallee galatoonfadhu. Fatanaa wayiitu jira umrii kiyya keessatti kana qunname ganda nafaqaa galu irratti inni hin ta'a. Sheekota zabana kanaa waa qaraasiftuuf illee hin ta'a hin qaraasisaa nafaqaa galaa karaa warra faallaa dhiiraatirraa karaa dubartii kanaan mokkortii guddaatu jira. Deebi'iti haga atummaan kun sila namummaan si arginaa kitaaba kee qabattee faanusa qabnaa faanusa qabannee
faanusa saniin kitaaba muuxaallaa galgala mana nafaqaa gallaa dubartiin deebi'eeti sila ati fuutee beeytaa atummaan kun dubartii waliin qunnamtii gootee beeytaa maaliyyoo beeytaa kan jedhan fatanaa. Garuu darasaa ammaatiif namni irraa haa baratu waan Haa baratu ta'eef ture. rakkoon qabu suutuma inshaallah. Akkatti dabarsitan isintu beeka. Sirriidha. Atummaan waan akkasiisan beeytan naan lakkii hin beeku. Akkamitti rabbi si dandeessise? Maal biyya hin beekne hin yaadanii? Biyya hin beeknetti namni waan hin yaadneef ani waan akkasiisan hin beeku yaada jedhurraa. Waan akkanaa kanaan nafattanaa dhaqanii nafatta waan hin daganne kan jettee fi akira wayita manni namni akkasitti nufattanu sun awwala wayita dhaqu yaa dhadha yaa carri yaa aanan yaa maali wanni sun dhabamee jennaan egasii deebi'iiti qincee garbuu wanni itti godhanii maali goommanaan marqanii areeratti naqanii areeran kennuutu jira. Isinirraa qannasanii muraanni nama sanii guutamuu dhabnaan isinitti ay garagalanii isinitti waan rusuu jalqaban jechaadha. Ilmi narraa qara'u ayyatiyyamee har'a gaaf tokko keessummaan abbaleessi kiyya biyyaanatti dhufee isaa waliin mana nafaqaa akkasiisan gallaan akkuma san goote isiin nutti kennu kaanan gurbaan jala dhaabatee aayichoo saantibiitii sibiila jirtu san fudhadhuuti sukkaaruma itti naa godhiif bunuma naa dhaabiif sheeka ilmi isiidha jechuudha. Deemi sheeyni kee maaraga maal qabaa maaraga itti godhan maaraga maal qabaa haga jechuudha garasitti gahee akira deebi'iiti deemee dubbiin kun deemee dhagahamee abbaan warraa isiidha deebi'iiti har'a isoo sheeyni kun waan ati jettuuf kasii gahu taate suuqii kiyya suuqii qaba ganti kun warri amma wanni dhanaa godhu kun suuqii balbala ammaa jabduu isii qaba. Sila suuqiitti yakka onsu isa ture maaliyyoodha ka jedhu guyyaa tokko haga deebi'iiti ganda keessatti halangaadhaan olii gadi deebisee achi oofee isii marqitee natti kennite waan san natti kennite inni alaa galee anaa deebi'iiti waan san harkaa qabu isatti immoo carreedhaan itti kennite ka isaa san qabatee natti gadi dhuftara. Natti gadi taree yoo na bira taa'ee kiyya kana laalu kinoo goommanaa fi qincee wanniiti. Egasii ka ofii ilaaleeti mee asdeemi isiin dhufte qoruma sanii waliin isitti deebi'iti achi fuulatti darbe mataarratti deebisee egasii halangeen duuka deemee kan ganda taa'u san keessatti Sheek Siraaj akkana tahee beeyta sababaa waan akkanaatirraa qulqulluu ta'eef jedhanii jaalatamni achirraan kaka'e ajaa'iba argadheeyyu anaafuu sharriin keeyrii sharrii uffattee dhuftee wanni ani teessuma taa'u keessatti irra guddaan dagachuu hin dandeenye rabbiin fatanaa sanirraa na baasee isoo haramatti illee hin deemin maqaan kiyyallee isoo hin badin diinal islaamin isoo barsiisu akkana tahee sheetichi sun asitti jedhame namni tokko yoo waan tokko deebi'iti jalqabee wanni sun itti mi'aahatee waan deemuuf guyyaa tokko salphanni oolu tarabbii taate guyyaa dhibba bayanii guyyaa takkitti salphinni waan hin oolleef waan akkasiisanii diiniin illee tiksee mataa kiyyaallee of tiksee akkasiin deemuun suni yoomuyyuu ka dagadhuu miti. Asirratti amma darasummaan uffata adii jedhan namni gisee darasummaa tana haala wayiitiin ibsu darasummaan uffata adii jedhan akkana jechuun kun maalidha? Darasummaan uffata adiidha jechuun xuriin xiqqoon isii yoo irra buute huccuu xurummaan xiqqoo gurraattiin isii yoo irra buute lafa fagoodha yoo argamu beeksisan huccuu gurraacha kanarra hoo wanni biraa namni deebi'iti namni abbaa kanaan jedhu. Uffata adii baay'ina irra jiru uffata guutuu san keessa boota xiqqoon gurraachoyti yookaan wanti badduun irra sanii fi namni diinii jedhamee himamu maqaa diinii nama gorsa gara kariitti nama qajeelcha karaarra jira jedhanii isoo himan xuriin xiqqoo isaa isa xuyxe taanaan huccuu adii gurraacha isanii jechuudha. Irraa mul'atti hin dhokattuufi jechuudha. Kun wama fedhe boorachaati yoo ka oolu taate dalagaa isaati namni bootan kennuuf. Warra rabbooman himamu immoo nama maqaan isaa gaarii tahee wanni xiqqoonoo isa xuyxee jette akkamitti isoo ani nama rabbiiti ofiin jedhu isoo waan rabbii dalagu wanni akkanaa isarraa argama ka jedhu kana yoosuu ifshaa'a tahee badhee mara walgaya. Kanaaf jecha huccuu adiidha of eeggadha jecha.